Eertiriyaan dhimmi hulaa galaanaa Itoophiyaa kanatti booda wanta dubbatamu miti jechuun qeeqoo kennite. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeera. Itoophiyaa fi Paakistaan tumsaa gamlamee cimsuuf marii taasisuun eegalame. Paakistaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jamaal Bakar, ministeera dhimma alaa Paakistaan, Daayireektar Jeeneraalaa dhimmoota Afrikaa ambaasaaddarri Dr. Ahmad Ali Shinooree waliin Islaamabaaditti mari'ataniiru. Tumsa diinagdee fi nageenya biyyoota lamaanii akkasumas hidhata uummattoota biyyoota lamaanii cimsuun haala danda'amu irratti yaada walii kan qoodan dhagahame. Fedhii waloo giddu galeessaa godhachuudhaan hariiroo Afrikaa Paakistaan cimsuu irratti kan mari'atame yommuu ta'u, ambaasaadar Jamaal Bakar Paakistaan imaammata ishee Look Africa and Engage Africa jedhuun Afrikaa waliin tumsaa wal kabajaa fi faayidaa waloo irratti hundaa'ee hojjechuudhaaf hojii hojjechaa akka jirtu dinqisiifataniiru. Ministeera dhimma alaa Paakistaanitti Daayireektara Jeeneraaliin dhimmoota Afrikaa ambaasaadar Dr. Ahmad Ali Shinooree Paakistaan hariiroo gamlamee Itoophiyaa waliin qabdu cimsuudhaaf kutannoo qabdi jechuun kaaseera. Paakistaan tumsaa biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuu itti fufuuf akka hojjettus ifa godheera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad boruu mana mareetiif deebii ibsa kenna jedhamee eegama. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad boruu mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'aniif deebii fi ibsa kennu jedhamee eegama. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gabaasa raawwii walakkaa waggaa bara 2017 mootummaa federaalaa ka'umsa godhachuudhaan gaaffilee fi yaadota miseensota mana maree irraa kaafamaniif deebii fi ibsa kennamu jedhamee dhagahamuuf eegama. Fooramiin albuuda Afrikaa sadaffaan teessoo muummee gamtaa Afrikaa Finfinneetti guyyaa har'aa taa'amuu jalqabeera. Fooramichi mata duree mul'ata milkaa'ina qormaataa fi carraalee albuuda Afrikaa jechuun kan taa'amudha. Fooramichi eejensii addaa gamtaa Afrikaa kan ta'e giddugala misooma albuudota Afrikaa kan qopheesse yommuu ta'u, biyyoonni miseensa gamtichaa kanneen damee albuudaa irratti hojjetan deeggartoonni misoomaa fi bakka bu'oonni dhaabbilee idil addunyaa fooramicha irratti ni hirmaatu jedhameera. Fooramichi carraalee qormaatilee fi kallattiiwwan furmaataa damee albuudaa Afrikaa irratti ni mari'atama jedhamee eegama. Fooramiin albuudaa amma bitootessa 12 bara 2017tti ni tura. Naannoo kibba Itoophiyaatti weerara mudateen aanaa tokko keessatti qofaa beeyladoota 230 ol du'uun himame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaalee Ubaa, Dabra Tsahaayii fi Zalihaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Shaawulaatti weerara dhibee beeyladoota bitootessa 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegaleen aanaa tokko qofa keessatti beeyladoota 230 ol du'uu ogeeyyiin fayyaa beeyladaa fi horsiisee bultoonni himan. Jiraata aanaa Ubaa Dabra Tsahaayii ganda Shaalaa kan ta'an obbo Enqeelee Balaachaw horsiisee bulaa yoo ta'an bitootessa 5 bara 2017 irraa eegalee naannoo sanatti loon irratti dhibeen addaa mudachuun sodaa uumeera jedhan. Weerarri kun mana horsiisee bulaa hunda keessatti mudateera kan jedhan yommuu ta'u, jimaata bitootessa 5 irraa eegalee babal'achuun ammoo miidhaa guddaa geessisaa kan jiruu fi dhibeen kun kaleessa loowwan hedduu akka isaan jalaas miidhee dhagahameera. Yeroo ammaa weerarri kun godinichatti gandoota 12 waliin gahuun yoo xiqqaate beeyladoota 238 galaafachuunis kan dhagahame yommuu ta'u, itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Ubaa Dabra Tsahaayee obbo Ayiree Morcaabaa dhimma kana ilaalchisee haasaa taasisaniin weerarri kun jiraachuu isaa mirkaneessaniiru. Weerarri kun jalqaba aanaa keenya gandoota Hooshilee fi Hayenchoo keessatti kan mudate boodarra gandoota 10tti babal'ate loowwan hedduu fixaa jira kan jedhan yommuu ta'u, obbo Ayireen hanga ammaatti beeyladoota 238 galaafachuudhaan gandoota 12tti babal'ateera jedhan. Hanga ammaatti sababni isaa wanti mirkanaa'ee jiraachuu baatus jijjiirama haala qilleensaa waliin kan wal qabatu ta'uu akka malu shakkii kaa'aniiru. Haalli qilleensaa aduu kan turee fi garuu yeroo dhihootti roobni xiqqoo roobuu kan eegale akka ta'es itti dabaluun ammoo yeroo ammaa kana rakkoo kana furuudhaaf ogeeyyiin fayyaa beeyladaa godina irraa argaman waliin tattaaffiin cimaan taasifamaa jira jechuunis kaa'aniiru. Ga'umsa gabaa waloo Itoophiyaa fi Ameerikaa irratti mariin geggeeffame. Jilli ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Goofeen durfamu jila garee Ameerikaa waliin ga'umsa gabaa lamdamee irratti mari'ateera. Jilli Itoophiyaa Kaasahuun Goofeen durfamu kun walgahii miseensummaa dhaabbata daldala addunyaa 5ffaa Siwiizerlaand Jeneevatti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jiru ga'umsa gabaa gamlamee irratti mari'achuu ibseera. Dhimmoota carraawwan gabaa irratti gaaffilee jila Ameerikaa irraa ka'eef deebii kan ibsi godhame yommuu ta'u,
miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti obbo Kaasahuun ifa godhaniiru. Carraa gabaa gara fuulduraa babal'isuuf yaadamee carraa gabaa tajaajila qonnaa fi oomishaalee biroo ilaalchisee gaaffii Ameerikaan kaafteef ibsii fi deebiin sirrii kennameera jechuun barreessaniiru. Fuulduratti hariiroo daldala biyyoota lamaanii qajeeltowwan hoogganameen guddachaa deemuu akka qabu hubannoo walirra geenyeerra jechuunis katabaniiru. Eertiriyaan hawwii ulaa galaanaa Itiyoophiyaan qabdu dogongoraa fi yeroo isaa irraa kan darbedha jechuun qeeqte. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osmaan Saaleh hawwii Itiyoophiyaa dogongoraa fi yeroon isaa irra darbee karaa dippiloomaasii yookaan humna waraanaan ulaa galaanaa argachuuf taasisan biyyi isaanii burjaaja'aa jiraachuu eeruun kanaaf hawaasni idil addunyaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhu gaafateera. Osmaan kana kan dubbate waajjira muummee ministeera dhimma alaa biyyattii Asmaraatti argamutti ambaasaaddoroota teessoo isaanii Asmaraa godhatan miseensota dippiloomaasii fi hooggantoota dhaabbilee mootummaa gamtoomaniitiif ibsa kennaniin ta'uun himameera. Ibsa Osmaan Saaleh laate ilaalchisee ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa Yemaanee Gabramasqal barreeffama fuula X irratti qoodaniin Eertiriyaan Itiyoophiyaa waliin weerara banuudhaaf qophii gochaa jirti jedhamuun himannaan sobaa kan kaafamu ta'uu yeroo eeran akkasumas ejjennoo biyyattiin waliigaltee Piriitooriyaa irratti qabdu dhiibbaa dippiloomaasii Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf gootu ilaalchisees ibsaniiru. Raayyaa ittisa Eertiriyaa sadaasa bara 2022 waraanni waggoota lamaaf Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture xumuramuu hordofee gara daangaa Eertiriyaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argateetti deebi'ee bobba'uu isaa ibsaniiru. Itti dabaluunis humni yaada kennu kamiyyuu rakkoo keessoo Itiyoophiyaa fi Eertiriyaa sababa godhachuun yaalaa jira jechuun yeroo kaasan Osmaan miseensota TPLF duraanii jechuudhaan kan waame yommuu ta'u murtii komishinii daangaa Eertiriyaa Itiyoophiyaa didan jechuun himateera. Akkasumas Eertiriyaa keessatti jijjiirama sirnaa fiduuf hojjechaa turuus yaadachiisaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti Eertiriyaan dhimma keessoo Itiyoophiyaa kan ta'e kan ilaaltuu fi fedhii gidduu isaanii seenuu akka hin qabne kan ibsan akkasumas himata waldhabdee bulchiinsaa yeroo Tigraay fi TPLF gidduutti Eertiriyaan harka qabdi jedhu kamiyyuu fudhatama kan hin qabnedha jechuun fudhatama dhabsiisaniiru. Yaada Osmaan kana wayitaa waldhabdeen biyyoota lamaanii cimee jirutti kan kennamee fi pirezidaantiin Itiyoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomaa pirezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii waliigaltee Piriitooriyaa diiguudhaaf TPLF keessatti qoqqoodinsa uumuuf yaalaa jira jechuun himatanii yeroo turanittidha. Gochi isaanii kunis kaaba Itiyoophiyaa keessatti waraana haaraa deebisee kakaasuu danda'a jechuun kan akeekkachiisan ta'uun himame. Himannaa kana hordofee ministeerri Eertiriyaa Yemaanee Gabramasqal fuula X irratti kan kataban yommuu ta'u rakkoon keessoo Itiyoophiyaa qaama alaatti sababeeffachuun yookaan Asmaraatti quba qabuun dogongora jechuun katabaniiru. Torbaan darbee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haala yeroo naannichaa ilaalchisee ibsa magaalaa Finfinneetti gaazexeessitootaaf yeroo kennanitti jeequmsa Tigraay keessatti uumame irraa fayyadamnaa kan ta'e baay'eedha jechuun yeroo kaasan mootummaan Eertiriyaa kanneen keessaa isa tokko jechuun Eertiriyaatti quba qabeera. Dura ta'aan Koree hariiroo alaa seeneetii Ameerikaa James Risch gama isaaniitiin walitti bu'iinsa Tigraay fi naannawa sanatti irra deddeebiidhaan ka'aa turee fi ka'eef balaa guddaa akka fidu akeekkachiisuudhaan Itiyoophiyaa fi Eertiriyaan hatattamaan muddama gidduu isaanii jiru akka laaffisanis waamicha dhiyeesseera. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osmaan Saaleh dhimma ejjennoo Itiyoophiyaa ulaa galaanaa argachuudhaaf qabdu irratti hawwii dogoggoraa fi yeroon isaa irra darbe jechuun dippiloomaasii yookaan humna waraanaan ulaa galaanaa argachuuf taasifamu kun sobaa yookaan abjuu qofa jechuun dubbateera. Kanaaf hawaasni idil addunyaa Itiyoophiyaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa ollaa ishee akka kabajuufis waamicha dhiyeesseera. Itiyoophiyaan qabeenya bineensota bosona irraa galii waggaatti argattu birrii miiliyoona 150 akka caallee himameera. Itiyoophiyaan galii waggaatti qabeenya bineensota bosonaa irraa argattu birrii miiliyoona 150 akka hin caalle abbaan taayitaa misoomaa fi kunuunsa bineensota bosonaa Itiyoophiyaa beeksise. Daayirektarri abbaa taayitichaa obbo Kumarraa Waaqjiraa akka himanitti Itiyoophiyaan galii qabeenya bineensota bosonaa irraa argattu baay'ee xiqqaadha kan jedhan yommuu ta'u galiin waggaatti hanga ammaatti argame birrii miiliyoona 150 gadi jechuunis barreessaniiru. Galiin biyyoonni biroo qabeenya bineensota bosonaa irraa argatan diinagdee isaaniitiif deeggarsa guddaa akka ta'e qondaalli kun dubbatee faallaa kanaatiin galiin Itiyoophiyaan bineensota bosonaa ishee irraa argattu guddina diinagdee biyyaatiif gumaacha xiqqaa qaba jechuunis kaaseera. Kana malees paarkiiwwan hanga barbaadamutti misoomuu dhabuu fi qabeenya kana eeguudhaaf baajata xiqqaa ramadame irraa kan ka'e galiin biyyattiin bineensota bosonaa irraa argattu gadi aanaa akka ta'e eeraniiru. Mootummaan dameen kun madda diinagdee guddaa akka ta'e amanee galii xiqqaa bineensota bosonaa irraa argamu guddisuudhaaf paarkiiwwan keessatti bakkeewwan tuurizimii misoomsuudhaaf hojjechaa akka jirus dhagahameera.
Pirezidaantiin Somaaliyaa yaalii ajjechaa irraa xiqqoof miliquun himame. Hidhattoonni Alshabaab konkolaataa pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoo keessa boombiin haleeluuf yaalanis pirezidaantichi yaalii kanarraa ooluun gabaafameera. Pirezidaantichi kibxataa kaleessaa osoo magaalaa keessa deemaa jiranii haleellaa boombii konkolaataa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaan raawwatameen gareen hedduu kan beeksise yommuu ta'u maddi oduu Reuters gabaaseera. Haa ta'u malee fuulli tiwutara pirezidaantichaa kan ta'e viillaa Somaaliyaa ammoo pirezidaantichi Hassan Sheikh Mohammad ajajaa olaanaa tarankii fi shororkeessitoota idil-addunyaa dhabamsiisuudhaaf kaayyeffate gaggeeffamaa jiru hoogganuu fi tumsuudhaaf adda waraanaa addaa Adeel Yaabaal jedhamutti daawwachaa yeroo jiru argameera. Boodarraa ammoo pirezidaantichi hojii duula haaraa naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru gamaaggamuudhaaf hojjettoota olaanoo waliin yeroo mari'atu kan argame yommuu ta'u qondaaltonni olaanoo mootummaa fi waraanaa lama pirezidaantichi haleellaa jedhame kanaan booda nagaa ta'uu isaanii Rooyitersitti himan. Gorsaan pirezidaantichaa Zaakariyee Huseen ammoo barreeffama toora X irratti barreessan pirezidaantichi nagaa fi gara adda waraanaa jiraachuu isaanii barreesseera. Loltoonnii fi jiraattonni naannoo haleellaa jedhame kun itti raawwatame ijaan yeroo argan ammoo konkolaataan pirezidaantichaa rukutamuu mirkaneessuu isaanii himaniiru. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti haaluma qaama duulaa waggaa 20 darban keessatti mootummaa kuffisuudhaaf gaggeeffaa kan ture yommuu ta'u garaagaraatti haleellaa kan raawwatuu fi haleellaa kibxata kaleessaa raawwateen kallattiidhaan pirezidaanticha irratti xiyyeeffateera. Kun ammoo bara 2024tti bara Hassan Sheikh Mohammad yeroo jalqabaa aangootti dhufan osoo haasaa taasisaa jiranuu hidhattoonni hoteela isaan ibsa keessatti kennaa jiranitti haleellaa raawwachuun ni yaadatama.